inni itti aanu immoo system of linear equation isa jedhudha jechaadha. System of linear equation inni jennuun equation of a11 x1 plus a12 x2 plus up to a1n xn equal to b1 isa kun gara gadiittis itti fufaa jedha. Kan itti fufaaga bm itti kan deemu kun are called system of linear equation in n unknowns yani bifa kanaan dubbisuu dandeenya jechaadha. Isa kana kanaaf asitti system of linear equation isa jennuun kana keessa the above system of linear equation can be written as ax equal to b jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. X equal to b jennee bifa kanaan barreessuu dandeenya. N amma asitti maa inni n maal fudhanna asirraa isaan jennuun kunniin vaaliiwudhaan tanii fudhanne jechaadha. a11 a12 a1n isaan jedhaman kanneen fudhanne jechaadha. X'n ammoo x1 as keessa jiru x1 x2 x3 up to xn isaan jennuun kanneen jechaadha. B'n ammoo warra asiin jiran kanneen jechaadha. B isaan jennuun equal to jennee warra barreessine kanneeniin b jennee haala kanaan foormi kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. System of linear equations. The entries of the case column of A are the quotient of the variable kx in x n jechaadha. A is called the quotient matrix jennee waamna jechaadha. Maal keessatti ax equal to b jennee isa barreessine kana keessatti jechaadha. Kan asitti barreessine kana keessatti ax equal to b jennee isa barreessine kana keessatti a maal jedhama quotient matrix jedhama jechaadha. If b equal to 0 0 the system isaan kunniin b kun 0 0 ta'e jechaadha hundi isaatu the system is called homogeneous jedhama jechaadha. The system is called homogeneous jennee waamna jechaadha. Kana jecha amma inni b 0 0 kan ta'u taate hundi isaatu jechaadha. Equal to 0 equal to 0 equal to 0 jedhee kun kan taate asitti fakkeenyaaf yoo ilaaltan amma asitti equal to 1 dha, asitti equal to 0 dha, asitti equal to 5 dha. Kanaafuu inni kun homogeneous hin jedhamu jechaadha. Maal jennaan non homogeneous jennaan jechaadha. Non homogeneous jennee waamna. So garuu hundi isaaniitu equal to 0 equal to 0 equal to 0 ta'anii maal jedhaman kun homogeneous jedhama jechaadha. Kanaafuu homogeneous fi non homogeneous bifa kanaan adda baafatanii jechaadha. A homogeneous system always has at least one solution. Solution tokko qabaata jechaadha. Yoo xiqqaate solution tokko ni qabaata jechaadha. Homogeneous inni jennuun kun. The trivial solution that is x1 equal to x2 equal to xn equal to 0 hundi isaaniitu 0 0 kan ta'an taate kanachaan x value'n achi keessa jiran hundi isaaniitu 0 0 yoo kan ta'an taate inni kun maa inni solution isaa keessaa is tokkodha jechaadha. Trivial solution isa jennu jechaadha. Hundi isaaniitu 0 yoo kan ta'an taate. Kanaafuu at least waan jechaan maa inni yoo xiqqaate tokko ni qabaata. Kanaafuu achi olis qabaachuu danda'a jechaadha. Then m times m plus n matrix whose first n columns are the column of A and whose last column is B column is B is called augmented matrix jennaan jechaadha. Kana jechaan amma fakkeenyaaf A inni jennuun kun maal qaba n by n qabaachuu danda'a jechaadha. N by n qabaa jennu yookiin ammoo n haa jennu isa kanaan yookiin ammoo n yoo kan jennu taate kolomanii isaa jechaadha. Kolomaniin kana n yoo kan ta'u taate kana jechaan n jennuun kun m by n yoo kan ta'u taate m by n yoo kan ta'u taate asitti maal itti daballee jirra b itti daballee jirra jechaadha. ax I mean x itti daballee jirra. Sorry b itti daballee jirra asitti b yeroo itti daballu amma inni b ammoo maal jedhama asitti m by inni kun m by 1 dha jechaadha. Roowii tokko kolomanii tokko waan ta'eef kanaafuu inni kun akkuma argitan isaa lamaan kan yeroo walitti dabalamuu koloman roowiin isaanii wal fakkaataadha. Kanaafuu a b yeroo jennu roowiin isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'a m by kolomanii isaa ammoo kolomanii tokko itti dabalame waan ta'eef n plus 1 jennaan jechaadha. n plus 1 jennaan bifa kanaan barreessuu dandeenya. Kanaafuu isaan kun maal jedhama lamaa yeroo walitti daballu augmented matrix jennee waamna jechaadha. Augmented matrix jennee waamna jechaadha. AB maal jedhama augmented matrix jedhama jechaadha. System of linear equation isa jedhu keessaa ammoo example kan yoo fudhanne consider the following system of linear equations. Isaan kan yoo kan ilaalu taate jechaadha. Isaan kan yoo kan ilaalu taate inni kun example isaa keessaa is tokkodha jechaadha. Kanaafuu as keessa amma a maa inni b maa inni x wan jiran ammoo maa isaan jedhu ilaaluu dandeenya jechaadha. Isaan kanneen bifa saniin baafachuu dandeenya jechaadha.
Okay, as keessa amma a yoo baafannu a equal to jennee asitti amma kooshantiiwwan kaniin jechaadha. X ni jira 2 bakka y kan jiru 4 dha. Z bira kan jiru -1 dha jechaadha. Kan booda asitti x bira kan jiru 1 dha. Y in jira as keessa hin jiru. Kanaafuu bakka y 0 goona jechaadha. Bakka z ammoo 5 kooshantii isaa fudhannaa jechaadha. As bira yeroo dhufnu asitti 9 7 -1 x1 ammoo haala kamiin barreessina kolomanii tokko of jennee jirra. Asitti kan nuti fayyadamaa jirru x y z dha jechaadha. Kanaafuu maal jennaan asitti x y z jennaan jechaadha. Inni biraa ammoo b yeroo barreessinu ammoo b equal to bnis kolomanii tokko of jechaadha. Kolomanii tokko of bnis. Kanaafuu isa kana yoo asitti ilaaltan amma 1 0 fi 5 dha jechaadha. 1 0 5 bifa kanaan jechaadha kan nuti baafatu dandeenyu. B yoo barreessinu ammoo augmented matrix yeroo barreessinu A akkuma jirutti isa kana akkuma jirutti barreeffannaa 2 1 9 4 0 7 -1 5 -1 achi maaliif daballa 1 0 5 dha jechuudha. Amma asitti yoo ilaaltan A jalqaba maal ture? A asitti yoo ilaaltan 3/3 ture jechuudha. 3/3 ture. Kolomaniin 3 roowwiin 3 kan yeroo itti dabalamu kolomanii meeqatu dabalame kolomanii tokkotu dabalame jechaadha. Kanaafuu isa kana 3/4 jennee jechaadha. Maal jennee 3/m/n + 1 jennee ture jechaadha. n + 1 kanaafuu +1 asirratti yeroo dabalu kanarratti yeroo dabalu 4 ta'a jechaadha. 3/4 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Augmented matrix jennee waamna jechaadha. Consistency of systems. When a system of linear equation has a solution, it is called consistency. Solution yoo kan qabaatu taate consistent jedhama jechaadha. Otherwise it is known as inconsistent jennaan jechaadha. Consistent yoo kan ta'u taate solution qaba. Kan jecha amma inni maal ta'uu qaba inni kun waan ta'uu danda'a. Kan jechaan solution isaa tokko ta'uu danda'a yookiin ammoo infinite solution ta'uu danda'a jechaadha. Kun ammoo inconsistent kan jennu kun ammoo no solution dha jechaadha. Kun one solution fi infinite solution of keessa qabata. Inni kun ammoo maal no solution qofa jechaadha. Two systems of linear equation are said to be equivalent if they have the same solution set. Example yoo ilaalle the system lamaan kun jechaadha. Linear equation garagara lama yoo kan walitti dhuftaate system jedhama. Systemiiwwan lamaan kunniin equivalent dha jedha. Equivalent ta'uu isaanii ammoo maal jennee jirra? If they have the same solution jennee jirra jechaadha. The same solution set yoo qabatan taate isaan kunniin maal jedhamani? Equivalent jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf kanaaf solvuudhaaf jalqaba irratti asuma kana fudhannee y gara si dabarsine maal ta'a? X equal to 3 plus y ta'a jechaadha. 3 plus y kanaafis akkasuma kanaafis yoo fudhatanii ilaaltan kanuma wal fakkaataadha jechaadha gara si dabarsan. Kanaafuu isa kana fuunee maal goona equation lamaan keessa galchuudhaan y fi x dhaaf immoo deebinee kana keessa galchuudhaan solve goona jechaadha. Kanaafuu bakka x kana maal galchina amma x maali wal qixxeenne 3 plus y dha wal qixxeenne jechaadha. Kanaafuu 2 into bakka x maal galfanna 3 plus y plus jennee asitti amma y into ni jirte jechaadha. Y equal to 6 isin tun isaa dhufte gatii x kun asitti wal qixa jennee waan jedhu jechaadha. 3 plus y wajjin. Kanaafuu lama kana keessa yeroo baay'isu 2 baay'isu 3 meeqa ta'a? 6 eda'u 2 baay'isu y 2y ta'a plus y kun as ni jirti equal to 6 jennaan jechaadha. Sanboota isa kana wal hidhaatan 3y ta'a 6 plus 3y is equal to 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu 6 kana gara si dabarsanii irraa hir'iftan maal ta'a? 3y equal to 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu y equal to over 3 yeroo jennuun y maal ta'a? 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu x argatuudhaaf maal goona? As keessa gatii y kana galchina jechaadha. Kanaafuu gatiin y 0 waan ta'eef bakka y kana 0 yeroo galchinan x equal to 3 plus 0 ta'a jechaadha. 3 plus 0 kana jechaadha x equal to 3 dha jechaadha. X equal to 3. Kanaafuu solution setting isa jalqaba kana maal ta'a? 3,0 ta'a jechaadha. 3,0 isa lammaffaatis akkasuma ta'u jennu. Isa kana yoo wal fakkaata ta'u taate isaan lamaan kunniin equivalent dha jechaadha. Kanaafuu bakka x ammas maal galfanna? Y yoo garas dabarsisan maal ta'a jennee jirru inni kun x equal to 3 plus y ta'a jechaadha. Kunis kanaafuu bakka x maal galfanna? 3 plus y kana galfanna jechaadha bakka x hin jiru kana. Kanaafuu -2 into bakka x maal galfataa jirra? 3 plus y
plus 5y equal to 6 ta'a jechaadha. Sanboodis kana yeroo keessa baay'isnu minus 6 minus 2y plus 5y equal to 6 ta'a. Sanboodi lamaan kan yeroo walii hidhatan maal ta'a? Minus 6 plus 3y ta'a jechaadha. Plus 3y equal to 6 dha. Sanbooda 3y is equal to sorry asitti minus 6 jedhe inni kun minus hidha asitti minus biraa dagadhe kanaafuu minus 6 waan ta'eef asitti inni kun asiin minus hidha waan jiruuf yeroo garas taru plus ta'a jechaadha. Kaas jiru ammoo minus 6 hidha minus 6 plus 6 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun yeroo walii hidhaanu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu 3y equal to 0 dha. Kanaafuu gatiin y maal ta'a? Y equal to 0 ta'a jechaadha. Ammas bakka yoo galchitan bakka y kana 0 yoo galchitan x maal ta'a? 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu 3,0 ta'a jechaadha. 3,0 kanaafuu akkuma argitan lamaan isaaniitu wal fakkaataadha waan ta'eef the same dha waan ta'eef the same solution waan qabaataniif maal jedhaman isaan kunniin equivalent jennaani jechaadha. Inni itti aanu immoo Gaussian elimination method dha. Gaussian elimination method kana fayyadamuudhaanis maal barbaaduu dandeenya? Inverse barbaaduu dandeenya. Inverse sun ta'in solution barbaaduu dandeenya jechaadha. Gaussian elimination method inni jennuun kun maal jennee jirra? Ax equal to b jennee jirra jechaadha. B is the system of linear equations. Then isaan sadan kanneen qabnaa jechaadha. Criteria waan sadan kanneen. Write down the argument matrix of augmented matrix of the system in the form b equal to ab jennee haala kanaan barreessina. Augmented matrix akkamitti akka barreessinu yeroo darbe ilaallee jirra jechaadha. Sanbooda apply elementary row operation to matrix B to obtain its row echelon form. Amma maali jijjiira gara row echelon form. Asitun isumatu qabdan reduced row echelon form is on the row echelon form jechaadha. Reduced fi row echelon form yeroo ta'u maal akka ta'e adda baafannee jira waan ta'eef yeroo darbe keessatti sanbooda isa kana jijjiiruu qabna jechaadha matrix B kana. Analyze the rank sanbooda rank isaa ilaalla. Rank yeroo jennu maal jennee jirra? Rank in jennuun kun maal inni number of non-zero rows jechaadha. Rowii non-zero keessaa qabu. Fakkeenyaaf rowii wayini jira sun non-zero yoo ka ta'u taate kana jechaan zero guutumaan guututti rowiin sun yoo zero hin ta'in ni lakkaa'ama jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo darbe ilaallee jirre isa kana raankii fakkeenyaaf 1 0 0 0 0 0 0 yoo jenna amma kun amma raankii meeqa qaba? Tokko qaba jechaadha. Maaliif isa kana qofa kan nuti consider goonu? Maaliif kun 0 0 dha kunis 0 0 dha. Kun garuu nan 0 of keessaa qaba. Kun lakkoofsa of keessaa qaba jechaadha. Nan 0 lakkoofsa yoo kanaafuu raankiin isaa waaniidha jechaadha. Kanaafuu raankii isaa kana analyze goona jechaadha. Raankii isaa ilaaluudhaan if rank of equal to rank of b jechaan maa inni kanneen lamaan walirratti jechaadha. Erga maalitti jijjiirre row echelon formitti erga jijjiirre booda jechaadha. Sanbooda immoo maal goona? Analyze the rank jenna rankiin tokkoffaa isaa lamaan rankiin A TV rankiin A as jirtu tanaatii fi isaan lamaan kanneen walirratti A fi B augmented matrix kana jechaadha. Erga row echelon formitti jijjiirre yoo ka wal qixxaatu taate maal jedhama? The system has a unique solution dha jechaadha. Systemiin kun unique solution qaba. Solution tokko qaba jechaadha. If rank of A equal to any asitti any dha wal qixxaatu qaba jechaadha. Isaan kun sadan yoo ka wal qixxaatan taate size isaatiin yoo ka wal qixxaatu taate maal ta'a? Inni kun unique solution jechaadha. Sanbooda immoo inni biraa immoo rank of A fi rank of B wal qixa ta'anii equal to R. R walitti wal qixa. R kun ammoo less than n dha. Size isaaniitiin gadi yoo kan ta'u taate inni kun maal jedhama? Infinitely many solution jedhama jechaadha. With n minus r free variables. If inni biraa immoo rank of A is less than rank of B yoo kan ta'u taate ammoo no solution jennaan jechaadha. Inconsistent jennaan. Use back substitution to find the solution jedha. Sanbooda immoo deebisnee maal keessa galchina? Back substitution fayyadamuudhaan solution isaa barbaaduu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana using Gaussian elimination solve the following system jedha. Systemii kana maal goona? Solve goona jechaadha. Tokkoffaa asitti amma jalqaba irratti A baafatu qabna jechaadha. A warra jennuun amma asitti isa kana bira kan jiru kana bira kan jiru kana bira kan jiru kana sanbooda x1 bira x2 bira x3 ni jiru 0 fudhanna. Kanaafuu haala saniin baafannu amma A warra jennuun jechaadha. A ni jennuun quotient kaniin as bira kan jiru 1 dha. 1 minus 2 3 as ammoo minus 1 asitti 2 dha waan ta'eef 3 x3 1 jedheef 0 fudhannaa jechaadha. Asitti 2 dha 2 minus 5 5 jennaa jechaadha. Asitti 2 minus 5
5 inni kun amma a dha jechaadha. Inni biraa immoo b baafanna. B inni isaan jennuun ammoo isaan asitti nu kennaman kan inni jechaadha. Kan asitti nu kennaman kun b jedhama jechaadha. Kanaafuu 9 minus 4 17 jennee bifa kanaan barreeffannaa jechaadha. San booda amma asitti akkuma argitan inni kun a dhaaf rank of a meeqa? Rank of n meeqa asitti 3 jechaadha. Amma akka jiru kanatti 3. Saayiziin isaa n isaa 3 n inni 3 jechaadha. Akkam jiru kanatti jechaadha. San booda maal goona? Okay, san booda immoo maal goona? Augmented maatiriksi barbaannaa jechaadha. A B isa jedhu kana barbaannaa jechaadha. Isa kana amma yeroo barreessinu bakka tokko finnee barreessuudha. A fi B jechaadha. 1 minus 2 3 minus 1 3 0. Okay, 2 minus 5 5. San booda si maal dabalaa? Isa kan dabalaa jechaadha. B 9 minus 4 17. Isa kana amma asitti maayinni kan nuti goonu isa kana gara maalitti jijjiiruudha? Gara row echelon formitti jijjiiraa jechuudha. Row echelon formitti jijjiira. Row echelon formi maal akka ta'e yeroo darbe ilaallee jirra waan ta'eef kanaafuu ammis kana isa kana akkamitti jijjiira? Gara row echelon formitti jijjiiruudhaaf row 2 gara miti jijjiira? Row 2 gara row 2 plus row 1 goona jechuudha. Row 2 plus row 1 isa kana yeroo jijjiiru maal ta'a? 1 akkuma jirutti 1 minus 2 3 9. Row 2 ammoo maal goona? 1 wajjin wal idaanaa jenni. Kanaafuu yeroo wal idaannu kun 0 ta'a. Kanneen lama yeroo wal idaanu maal ta'a? 1 ta'a. Kun ammoo 3 kun 5 ta'a jechaadha. Kan jala akkuma jirutti barreessina. 2 minus 5 5 17. San booda immoo isteeppii ta'anu maal goona? Row 3 minus twice of R1 goona jechaadha. Isa kana immoo yeroo hojjennu maal ta'a? Row 1 fi tokko jirutti barreessina. 1 minus 2 3 9 0 1 3 5. Amma kan mul'atu inni row 3 dha. Row 3 maal goona jennee jirra? Row 3 minus 2 row 1. Row 1 2 dhaan baay'isnee row 3 irraa hir'isna jechaadha. Yeroo akkas goonu maal ta'a inni kun gara nu jijjiirama 0 minus 1 minus 1 minus 1 nu jijjiirama jechaadha. Kanaafuu 0 minus 1 minus 1 minus 1 hojjetanii ilaaluu dandeettanii yeroo gabaabsuudhaaf haala kana isiniif hojjetaa jira jechaadha. San booda haala kanaan garaan nu dhufee maal goona amma minus 1 kana eliminate goona jechaadha. Below the pivot isa jennuun kana row 2 kana keessaa maal goona? Eliminate goona jechaadha. I mean row 3 keessaa row 3 keessaa isa kana eliminate goona. Kanaafuu isa kana eliminate godhuudhaaf maal goona? Row 3 gara mi jijjiira? Row 3 plus row 2 yoo jenneen amma isintu ni baddi jechaadha. Kanaafuu 1 minus 2 3 9 akkuma jiru jira inni kuni. San booda 0 1 3 5 nakeenya ta'an amma isa kana maal goona? Walii aayidaan row 2 wajjin jechaadha. 0 plus 0 0 dha. 1 plus minus 1 0 dha. 3 plus minus 1 2 dha. 5 plus minus 1 4 dha jechaadha. Kanaafuu garaan nu jijjiirama jechaadha. Kanaafuu amma inni kun akkuma argitan asitti yoo ilaaltan inni kun hanga asii kan jiru kun jechaadha. Gara nu jijjiirame jira? Gara reduced gara row echelon formitti nu jijjiirame jira jechaadha. Row echelon formitti nuuf jijjiirame jira jechaadha. Kanaafuu amma maal goona amma asitti isa kanaaf inni kun maal nama B dha yookiin ammoo B jennuun kan augmented matrix dha jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf amma yoo ilaaltan maal isaa ilaallaa asitti raankii isaa yoo ilaalle amma hundinuu akkuma argitan nan 0 of keessaa qaba roowin hundinuu. Kanaafuu rank of B jennuun meeqa? 3 jechaadha. Rank of A meeqa ture? Rank of A 3 ture. Inni meeqa ture? Inni equal to 3 ture. Kanaafuu hundinuu yoo wal qixa ta'an ammoo maal qaba jenne unique solution qaba jechaadha. Unique solution qaba jechaadha.
Kanaafuu unique solution erga qabaate amma inni kun maal goona asitti inni kun amma x3 dha quotient x3 waan ta'eef back substitution hojjennaa jechaadha. Kanaafuu 2x3 equal to kan wajjii wal qixa 4 wajjii wal qixa. Kanaafuu x3 equal to 2 dha yeroo fidu inni kun maal ta'a 2 ta'a jechaadha. x3 ni qabna jechaadha argannee jirra. Isa lammaffaatti dhufnu amma si amma x1 0 dha. x2 ammoo 1 times x2 waan ta'uuf x2 ta'a plus 3 times x3 inni kun 3x3 ta'a jechaadha. Equal to 5 wajjin wal qixa jechaadha. Isa kana wal qixa jennee hojjennaa jechaadha. Kanaafuu x2 plus 3 into x2 ammoo x3 ammoo ni qabna gatii isaa meeqa lama asitti lama argannee jira waan ta'eef equal to 5 x2 plus inni kun maal ta'a 6 equal to 5 ta'a x2 equal to 5 minus 6 minus 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu x2 argannee jirra jechaadha. Inni ta'an amma asii maal argatudha kanarraa x1 in kanaan baay'ata waan ta'eef x1 times 1 in x1 ta'a minus 2x2 plus 3x3 equal to 9 dha jechaadha. Equal to 9 kanaafuu amma x1 ni barbaaduudhaaf waan ta'eef hundayyuu ni qabna x2 ni qabna x3 ni qabna. Kanaafuu bakka galchinu x1 minus 2 times x2 meeqa ture minus 1 asitti akkuma argitan minus 1 plus 3 into x3 ammoo meeqa 2 dha jechaadha. 2 equal to 9 x1 plus 2 dha inni kun yeroo waliin baatu plus 2 plus 6 equal to 9 x1 plus 8 equal to 9 ta'a. Yeroo gara dabarsinee raadhisu x1 meeqa ta'a 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu hunda yoo argannee jirra jechaadha. Kanaafuu x1 meeqa 1 dha, x2 meeqa minus 1 dha, x3 meeqa 2 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun solution seetii keenya ta'a jechaadha. Kanaafuu solution seetii nu argannu 1 minus 1 fi 2 ta'a jechaadha. Bifa kanaan solve godhuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun unique solution isa kana qofa ta'a jechaadha solution isaanii. Kanaafuu bifa kanaan kan hojjetamu haala kanaan hojjettan jechaadha. Inni biraa immoo Cramer's rule dha. Cramer's rule isa jennudha jechaadha. For a system ax equal to b with a square and the determinant of a is different from 0, the solution can be found using Cramer's rule. Inni kun determinant isaa different from 0 kan ta'u taate Cramer's rule fayyadamuudhaan maal argachuu dandeenya solution isaa argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf sitti x equal to determinant of ai over determinant of a jennee bifa kanaan barbaadna jechaadha. Akkamitti akka barbaadnu ani ilaallaa jechaadha isa kana. Where AI is the matrix formed by replacing the i's column of A with the column vector B ta'achadha. B dhaan bakka buusuudhaan column I jedhamu column 1 yookiin ammoo column 2 3 ta'uu danda'a haga jiru maal goona replace godhuudhaan bifa saniin argataa deemna jechaadha. Kanaafuu asirraa amma A ni qabna. A asirraa nuti asirraa qabnu quotient matrix dha jennee jirra. Quotient as keessa jiran ni baafanna 2 minus 5 dha jechaadha. Sanboota 4 6 ta'a jechaadha. Inni kun A dha. Inni biraa immoo B ni qabna. B ammoo 23 fi minus 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu determinant of A barbaadna asitti. Isa kanaaf determinant of A maal ta'a? Determinant of A equal to 2 times 6 meeqa ta'a? 2 times 6 12 minus jennee san booda 4 times minus 5 minus 20 ta'a jechaadha. Minus 20. Kanaafuu inni kun 12 plus 20 ta'a. Sanboodini kun 32 ta'a jechaadha. 32 kanaaf determinantiin kenna 32 different from 0 waan ta'eef ammoo Cramer's rule fayyadamne maal argachuu dandeenya solution argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu A1 haa jennu A1 jennee kan barbaadnu taate A1 kan jennu maayini waan koloman waan keessa maal galfannaa B kana galfannaa jechaadha. Bakka lamaa fi afurii kana 23 fi minus 2 galfannaa jechaadha. Kanaafuu 23 minus 2 kun akkuma jirutti minus 5 6 yookiin ammoo ax jechuu dandeettan isa rakkoon qabu isa kana sanboota isa kanaaf determinantii barbaadnaa jechaadha. 23 baay'isuu 6 goonaan 23 baay'isuu 6 hir'isuu sanboota lama baay'isuu 5 meeqa ta'a 10 ta'a jechaadha. 10 ta'a. Kanaafuu 23 baay'isuu 6 meeqa ta'a 138 ta'a minus 10 goona asitti kanaafuu 128 ta'a jechaadha. Determinant of A1 jechaadha. Kanaafuu maal goonamma yookiin asitti x yoo jettaniin ax
hin jennu ammasitti maal ta'a x nuti argannu jechaadha xi yookiin ammoo x1 jechuu dandeenya waan yaa jennu rakkoon qabu waan x1 meeqa ta'a x1 equal to determinant of a1 over determinant of a jennaan jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a determinant of a1 asitti meeqa arganne 228 arganne jechaadha. 228 hiruu 32 goona jechaadha. San booda deebiin isaa meeqa ta'a isa kana afur ta'a jechaadha. Afur isa jalqaba arganne jira. San booda immoo maal goona a2 arganna jechaadha. A2 argachuudhaaf ammoo kolomantuu maaliin bakka buufna isa kanaan bakka buufna jechaadha. Kun ammoo akkuma jirutti 2 4 jenneeni 2 4 san booda 23 minus 2 bakka buufna jechaadha. San booda isa kana yeroo waliin baay'ifnu minus 4 minus 4 times 23 ta'a jechaadha. San booda inni kun minus 4 minus 12 okay 92 ta'a jechaadha inni kun. San booda inni kun maal ta'a negatiiva 96 ta'a jechaadha. Inni kun negatiiva 96 ta'a. Kanaafuu ammasitti maal arganna x2 I'm sorry x2 x equal to a1 determinant isaa jechaadha over determinant of a ta'a jechaadha. Kanaafuu a2 meeqa jenne jirra minus 96 dha over determinant of a ammoo 32 dha jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo walii hiruu meeqa arganna minus 3 arganna jechaadha. Minus 3 arganna. Kanaafuu x1 x2 jennee solution keenya kan kaan taate maal ta'a x1 meeqa arganne 4 x2 ammoo minus 3 arganne jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan solution keenya bifa kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Baay'ee salphaadha inni kun replace godhuu qofa waan ulfaatu tokko hin qabu. Kanaafuu bifa kanaan barbaanna jechaadha. Inverse of inverse method inni biramo inverse method isa jedhamudha. If ax equal to b and a is invertible then a inverse times ax equal to a inverse times b equal to x jedhama x ta'a such that x sorry asitti x ta'a sun ta'in kunniin lama wal qixa implies x equal to a inverse times b jechaadha. Is the unique solution dha. An n by n matrix A is invertible if and only if determinant of A is different from 0. Yeroo darbisanti measure determinant of n different from 0 ta'uu qabaachaa invertible jedhamuudhaaf. Solve the following system using the inverse method jedha. Inverse method kana fayyadamuudhaan isaan kanneen solve godhaadha. Akkamitti solve goone si jedhu haa ilaallu. Okay, asitti amma jalqaba irratti maal goona? jalqaba irratti a habaafan a equal to 1 minus 2 4 minus 1 dha jechaadha. b ammoo 1 fi minus 2 dha. San booda a inverse ni barbaanna. San booda ammoo a inverse times b solution nuuf ta'a jechaadha. Okay, a inverse barbaaduudhaaf ammoo karaa hedduudhaan ala jirra. Fakkeenyaaf 1 minus 2 4 minus 1 isa jedhu fudhanne asiin ammoo 1 0 0 1 goone isa kana maal goona gara identitytti yoo jijjiiru ka asiin argannu maal jenne jira inverse ta'a jenne jira jechaadha. Kanaafuu isa kana gara identitytti jijjiiru haa yaallu. Isa kana jijjiiruudhaaf jalqaba irratti maal goona isa kana 0 godhuu qabna jechaadha. Kanaafuu 0 godhuudhaaf maal goona R2 garami jijjiirra R2 minus 4 R1 yoo goonamma inni kun 0 tti nuuf jijjiirama jechaadha. R1 yoo kan jennuun taate 0 tti nuuf jijjiirama jechaadha. Kanaafuu 1 minus 2 1 0 ta'a inni kun san booda isa kana maal goona kan afuriin baay'isaa irraa hir'isna jechaadha. Kanaafuu 0 ta'a. Kan afurii yeroo baay'isnu minus 8 ta'a. Minus 8 okay minus 1 minus of minus 8 yoo ta'u inni kun maal ta'a 7 ta'a jechaadha. 7 ta'a. Kanaafuu asitti 7 qabna. San booda isa kana afurii yoo baay'isnu 0 minus 4 maal ta'a minus 4 ta'a jechaadha. San booda inni kun ammoo 1 ta'a. Inni san booda ammoo maal goona isa kana kan asii kana gara jijjiiruu qabna gara 0 tti jijjiiruu qabna jechaadha. Gara 0 tti jijjiiruudhaaf isa maal goona
Okay, yoo barbaanne immoo isa kan jalqaba haa salphisu. Kana yoo salphisuudhaaf maal godhuu dandeenya? Kana torbaaf haa hirru roowtuu jechaadha. Roowtuu maaliin haa baay'isnu? 1/7 haa baay'isnu. 1/7 oo R2 haa goonu. 1/7 yeroo baay'isnu inni kun 1 waan ta'uuf jechaadha. Kanaafuu asitti 1 -2 1 0 ta'a jechaadha. 1 0 ta'a. San booda isa kana torbaaf yeroo hirru 0 ta'a. Kun torbaaf yeroo hirru 1 ta'a. Kana torbaaf yeroo hirru -4/7 ta'a. Kana torbaaf yeroo hirru 1/7 ta'a jechaadha. 1/7. San booda amma kan nuuf hafe maa inni isii kana waan itti jiru qabna jechaadha. Waan itti jiruudhaaf maal goonamma? R1 jechaadha. R1 gara mee jijjiirra? R1 plus twice of R2 yoo goone. Fakkeenyaaf inni kun 0 ni jijjiirama jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma jirutti waanidha. Jalli isaa 0 waan ta'eef jechaadha. San booda isa kana ammoo 0 tti jiruudhaaf maal goona jenni? R1 plus twice of R2. R2 kana roowtuu jechaadha. Roowtuu lamaan baay'isnee kana yeroo walii idaanu 0 ta'a jechaadha. Ammas kana lamaan baay'isnee kana yeroo walii idaanu meeqa ta'a? 1 plus -4/7 times 2 jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 1 -8/7 ta'a jechaadha. Kana jechaan 7 yoo fudhanne asitti 7 -8 ta'a jechaadha. Kanaafuu -1/7 ta'a jechaadha. Inni kun -1/7 -1/7 ta'a. San booda isa kana ammoo lamaan yeroo baay'isnu 2/7 ta'a jechaadha. Inni kun 2/7 ta'a. 0 1 -4/7 -4/7 inni kun ammoo 1/7 ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma asitti argitan inni kun maal ta'ee jira? Inni kun gara identity waan jijjiirameef inni kun A inverse ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun A inverse dha. San booda A inverse maaliin baay'isna jennee? A inverse times B dhaan baay'isna jennee. Kanaafuu A inverse asii ni qabna. -1/7 -4/7 2/7 1/7 times maaliin baay'isna? B dhaan. B ammoo meeqa ture? B asitti meeqa nuuf ture? 1 fi -2 ta'a jechaadha. 1 fi -2 1 -2. Kanaafuu yeroo ittiin baay'isnu inni kun maal ta'a? X equal to dha asitti akka hin daganne isa kana X equal to dha jechaadha. Kanaafuu asitti yeroo ittiin baay'isnu amma ka jalqaba kana fudhannee kan hin baay'isna akkuma yerootti ittiin baay'isna jechaadha. Kanaafuu -1/7 inni kun ammoo yeroo lamaan baay'atu maal ta'a? -4/7 ta'a jechaadha. -4/7 ta'a. Okay, isa kana geessnee jirru. Inni lammaffaa ammoo isa kana fuunee ammas ittiin baay'isna. -4/7 akkuma yerootti waanidha yeroo baay'atu. Inni kun ammoo 2 dha yeroo baay'atu. -2 dha yeroo baay'atu -2/7 ta'a jechaadha. 2/7. Bakka asitti akka hin dogongorre isa kana yeroo baay'isnu -4/7 dha jechaadha. Kanaafuu sirrii jira. Kanaafuu asitti 7 koomanii fudhannee 7 kan gubbaa yeroo walii idaanu -5 ta'a jechaadha. -5. Okay, kan jalaa ammoo akkasuma inni kunis 7 fudhannee yeroo kan gubbaa yeroo walii idaanu maal ta'a? asitti -4 -2 -6 ta'a jechaadha. -6/7. Kanaafuu inni kun solution seetii keenya ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun karaa biraatiin yeroo barreessinu -5/7 -6/7 jennee bifa kanaan kaasuu dandeenya jechaadha. Inni kun ammoo solution nuti argannedha jechaadha. Bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin inversii barbaanne san booda inversii fayyadamuudhaan maal goona? Inversii ni barbaanna san booda B dhaan ni baay'isna. B dhaan erga baay'isnee solution nuti argannu, deebii nuti argannu solution ta'a jechaadha.